Miseensonni paarlaamaa EU waraana tattamaan akka dhaabatu danqaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti kaames ka'ee uummata Tigraayiif deeggarsa akka qaqqabu gaafataniiru. Hanga dhuma ji'a faranjootaa kanaatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate aangawoota Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaamus yaadni dhiyaateera. Hanga dhuma ji'a kanaatti rakkoon dhiyeessii deeggarsa namoomaa jijjiirama gaashaa hin argisiisu yoo ta'e koomishinichi miseensota mootummaa Itoophiyaa, miseensota mootummaa Eertiraa fi TPLF akkasumas gocha kanaaf kan gaafataman biroorra qoqqobbii akka kaa'u barbaadu ibsee jira. Qaamoleen kunneen waraanicha dheeressuuf gaagama namoomaa hammeessuun lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman miidhaniiru yaada jedhu paarlaamaan EU akeekeera. Miseensonni paarlaamaa kun sirni dhukaasa dhaabu hordofu Tigraayitti akka hundaa'u gaafatanii ta'uu baannaan gaagaamni namoomaa Tigraayiif naannolee biroo Itoophiyaa keessatti hammaachaa deema jechuun akeekkachiisaniiru. Yaadni murtee yookaan riisooluushin dhiyaate sagalee deeggarsaa 618 mormii 4 akkasuma kan callisaa 58 irra gaasifame. Paarlaamichi qaamoleen biyyaalessaa naannoleef aanaalee dhimmichi ilaallatuun ittisa dhiyeessii deeggarsa namoomaa kan nyaataa, qorichaa, boba'aa fi kaanii ifa hin ta'in akka kaasaniif deeggarsi naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti uummata biraa akka ga'u gaafataniiru. Yaadni murtii dhiyaate qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban hunduu namoota nagaa irratti ajjechaa raawwatan humnoota TPLF'n dabalatee qaamolee kaaniin daa'imman waraanaaf filachuu dirqiin gudeeduu fi haleellaa saalaa akka tooftaatti fayyadamu akka dhaaban gaafateera. Biyyoonni ollaa gama siyaasaaf waraanaan rakkoo kana keessa galuun hammeessuurraa akka of qusatanis gaafateera. Mootummaan Itoophiyaa himannaa deeggarsa namoomaa danquu jedhu dabalatee kanneen biroo qaamolee biyyoota lixaa addatti ammoo kan gama gamtaa Awurooppaan dhiyaatu dantaa addaaf giddu seentummaa hin malleedha jechuun irra deddeebiin akka balaaleffatu ibsaa ture. Torban darbe Itoophiyaan hooggantoota UN dhiyeessii deeggarsa namoomaa qindeessa biyya ari'achuu ishee hordofee biyyoonni akka US, UK, Jarmanii murtee Itoophiyaa kana kan balaaleffatan yeroo ta'u US qoqqobbii kaa'uuf ibsa kennitee turte. Paarlaamaan Awurooppaa yaa'ii isaanii kamisaan mootummaan Itoophiyaa nageenya baqattoota Eertiraaf gaafatama qabu jechuun deeggarsa feesisu hunda akka dhiyeessu gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti dhalateef furmaanni karaa nagaa soqamuu qaba jedhee akka amanus